Ame tu. Masya Allah. Turti wagga saddeeti booda wal arguu kenna. Baasa de. Jala tara baati saddeeti. Karabichoo ittulee jawaabuudha gadoodee ba'uufirra otakiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harka fuunee daawwattoota fi kabajamtoota keenya akkam jirtan nagaa keessanii nageenyi keenya bakkuma jirtanis isin haa qaqqabu isiniin jecha amma jechuudha akka carraa ta'eeti karaa ajman deemnee turre dubriiwwan tiyyaa dubbisuudhaaf garas deemee ture akka carraa ta'e immoo haalli yoggaachi deemuus isin viidiyoo maruu hin dandeenye amma immoo viidiyoo bareedaa isaa maaliif akka deemaa jirru eessa akka jirru immoo wajjimaan laallaa jechuudha ajman irraa kaanetiin chaarjaa keessa qaxxaamurree amma as Dubai geenye jira waan hundaafuu seennee maal akka as jiru wajjimaan daawwannaan wajjimaan affeerraa kiyya akkana jira jechuudha hedduu miidhagaadha hedduu namatti tola hundaafuu mee walumaan laalla seennee maaltu keessa akka jiruu fi maal akka fakkaatu wajjimaan laallaan wajjin turaan immoo affeerraa keenya isin jenna kanaaf keessuma seennee wajjin laalla wajjin tura. Kana fakkaata jechuudha.
Warau. Oke, daawwattoota fi kabajamtoota keenya amma keessatti argamnu eessatti argamna sir? Maali reestooraantii? Duukam reestooraantiitti argamna. Kanaafuu daawwattoota fi kabajamtoota keenya akkuma argitan jechuudha. Asitti kan argitan dubricha kiyya asitti argitu. Abubakar Amaan yookiin Shee Amaantu asitti argama. Itti aanee isa immoo maqaa isaa hin dagadhe. Abdullakimi. Asumaan Seifaddiin asiin asitti argama. Durbicha kiyya asitti argitanii. Ganna karuu asiin kaasitti argitan Abbaas asitti argitanii jechuudha. Walumaa gala keessatti argamnu akkana jechuudha, akkana jira. Muuziqaan kun illee silaa koopiraayitaa ibsina. Daawwattoota kiyya afaan nagaayitiin na guggube akkuma argitan jechuudha, akkatti argitanii. Keessatti argamnu magaalaa Dubaayitti argamna jechuudha. Dubaayitti argamna. Wayyo wade. Afaan irraa usuuf akkana na godhe. Akkuma argitan jechuudha daawwattoota keenya. Natti deebisee malee. Wayyo. Akkuma argitan jechuudha daawwattoota fi kabajamtoota keenya kana fakkaata jechuudha. Affeerra kun jechuudha itti argamnu Dukaam reestooraantiitti argamna. Akkuma argitanii ana qofatu gubataa hojjetillee gubadhu. Akkana fakkaata jechuudha. Nyaatichi baay'ee bareedaadha. Akkuma argitan. Daawwattoota Dubai jechuudha, magaalaa Dubaiitti. Dukaam reestooraantiin kana fakkaataa hedduu miidhagaadha, hedduu namatti tola. Akkuma argitan jechuudha. Akkuma argitan. Dukaam restoorant. Daawwattoota waan jaallan dhageessanii miti. Ati viidiyoo qofa marii naan jaan hin nyaatiniiti. Kanaafuu akka carraa ta'e harka bitaa waan nyaataa jiru itti fakkaatee mirgaan nyaataa jira. Dagattanii jechuudha. Abbaa biyyaa akkuma argitan abbaan biyyaa kana fakkaatu. Nusilaa akka silaa abbaa biyyaa hin taane. Abbaatu maal jettan? Abbaatu maal jettan? Abbaa biyyaa taane? Maashaallah namatti tola. Ayyee. Kun abbaan biyyaa jira, kun warra abbaa biyyaa kun hubanne. Warra abbaa biyyaa kanneen. Uummanni na jalaa fixee jiraachaa waabbo.
Daawwattoota fi kabajamtoota keenya Itoophiyaa keessatti viidiyoo maruun sirriitti nutti hin tolle ture muuziqaa fi waan garaagaraa waan jiruuf kanaaf akkuma nama biratti argitan dobriiwwan koo na biratti argitanii Abubakar asin immoo Mahamadiin agartanii mee asmaa waan jettan maaltu sitti dhaga'e? Gammannee irraa baga nagaan dhuftee sagalee ol fuudhe ayyee baay'ee gammannee irraa nuti tolee irraa wal arguu kennaa fi yeroo turtii waggaa dheeraa booda rabbi wal nu garsiisee alhamdulillahi rabbil aalamiin galata rabbiif galchinaa. Biyaansi waggaa meeqa naaf osoo wal argin? Osoo waliin argin yoo xiqqaate waggaa 15 ol hin taane. Waggaa 15 ol akkas. Haamee ta'u? Naannoo kanatti tilmaama. Maashaallah turtii waggaa 8 booda wal arguu kenna. Baatii 8. Galata rabbi baatii 8. Kanaaf daawwattoota muraasa booda Adaamaa hojii turre amma alhamdulillah rabbil aalamiin Dubaayitti illee fide rabbi wal nu agarsiise. Hawwiiteen rabbi nu guute taphachaan turre itti dhufuu jirra inshaallah. Ayyee daawwattoota fi kabajamtoota keenya gammachuu guddatu nutti dhagama. Kanaafuyyuu isa jechuudha waggaa 15 akkana hin caallayyuu biyaansi waggaa 10 akkana
yeroo dheeraa ture. Kanaaf gammachuu guddaa natti dhagame gara kiyyatti. Bakki itti argamnu kun immoo maal jettanii sila maqaa isaa? Dubaay Duukam. Duukam reestooraantiitti argamna jechuudha magaalaa Dubaay keessatti. Kanaaf daawwattoota fi kabajamtoota keenya yeroo dheeraa qabna. Of durattis waan babbareedaa qabadhee isiniif dhufa. Isaanis na bira jiranii. Of duratti maal akka hojjennu wajjin mari'annaa turtiin keessan wajjin haa ta'u isiniin jedhaan. Galatooma isinillee affeerraa bareeda ture hedduu galatooma nama jazaa kafalu rabbina haa taasisu anas isinillee rabbi jazaa isin haa kafaluun jedha. Kana fakkaata. Kanaaf daawwattoota fi kabajamtoota keenya warreen Dubaay magaalaa Dubaay keessa jirtanii fi warreen walumaa gala Abu Dhabi Imaaraat keessa warri jirtan jechuudha mana nyaataa Duukam reestooraanti jedhu turre. Kanaaf hiriyoota kiyyaa fi dobriiwwan kiyya wajjin jechuudha. Kanaaf galatooma ulfaadhaa isiniin jenna turtii gaariin wajjin haa ta'u subscribe like share gochuu hin dagatinaa. Bye. Rabichoo ittulee jawaabuudha gadoo deemaa ofirra.